Hordoftoota TV Tullumocha warra taatan mara keessaniif baga gammaddan. Amma immoo wanta dacheen kun itti cannaqamee namoonni baay'een yeroo karaa deeman yeroo taa'an otoo makiina qabanii tofoo qabanii to wanta mara qabanii itti cannaqamanii jireenyi kun ulfaataa haasaan kun ulfaataa natti ulfaatee jiraachuun dadhabee barumsi ulfaataa whatever wanti kamiyyuu natti ulfaataa jedhee yaaddoo namoonni baay'een itti yaadda'an keessaa barumsa gabaabaa tokko har'a galgala kana istiidiyoo keenya keessaa isin biraan ga'uun yaala. Innis maa'inni wantoota jireenya keenya nuuf salphisan muraasan isin biraan ga'uu yaala godha baga gammaddan jedha. Wantoota jireenya keenya nuuf salphisan jireenya keenya keessatti wantoonni nuti ulfaata jenne marsaa ulfaataan wantoonni nuti hin dandeenyu wanti nuti marsaa hin dandeenyu wantoota nuti marsaa hin qaboonnu marsaa hin qabnu. Kanaaf wantoota jireenya keenya nuuf salphisan keessaa waan muraasan simbiraan ga'a akka waan kun simbiraan ga'ee waan kana hojiitti ku akkasii yaaltaan nana mana. Jireenyi keenya akka nuuf salphata wantoota taasisan keessaa tokko yeroo hundumaa ganama ka'iitiin guyyaadhaan wantoota akka itti galateeffattu si godhan sadi barreessi. Akka itti galateeffattu si godhan galataaf kan si qopheessan guyyaatti waan sadi waa'ee kana nan galateeffadha waa'ee kana nan galateeffadha waa'ee kana nan galateeffadha waan jettuun guyyaatti yoo argattes yoo dhabdes ganamuma akka kaateen guyyaatti wantoota sadi wantoota galataaf si taasisan wantoota sadi akkati barreessituun sitti hima. Isaan kun yeroo waan si galateeffatu guyyaatti waan sadi barreessitu otoo galata yaadduu jechuudha. Guyyaatti waan sadi to galateeffattu rakkina yookaan yaaddoo siif salphisu. Inni lammaffaan torbee keessatti al tokko wantoota tokko yookaan imbii jechuu bari diduu bari garmalee sirkii haasa'uu jaalatta yoo ta'e garmaleen haarii jaalatta yoo ta'e garmalee wanta jaalattu tokko diduu danda'u bari. Torbeetti al tokko waan tokko diduu bari yookaan bakka diduu shaakali jireenyi kee keessaa kan inni si salphachaa deemu jireenyi wantoota kaleessa baattee jirtu akkaataa kaleessa jirtu marasa akkasuma baattee itti fufiiniti waan tokko diduu bari bakka jechuu bari kadhannaan jaalattu yoo ta'e bakka didi kadhannaatti fufi dubbisuun jaalattu yoo ta'e didi dubbisuutti fufi deebistee namoota kabajuun beektu yoo ta'e dididi gara kabajaatti fufi. Isaan kan wantoota jireenyi keenya akka nu salphachaa deeman taasisanidha. Inni sadaffaan akka irriba keetii kaateen ganama ka'iiti hafuura dheeraa baafadhu yookaan ka'ii ispoortii hojjedhu yookiin ka'iitii kitaaba jaalatu tokko dubbisi. Isaan kun akkati jireenyi sii salphatan godhu yookiin ganamaan ka'iitii qaama kee kana dhiqadhu. Yookaan kitaaba dubbisi yookiin ispoortii jedhu yookiin kitaaba jaalatu dubbisi yookaan ka'iitii ganama akka kaateen wanta ta'e hojiidhaan balbala bani hojiidhaan bariisifadhu cal jettee yeroo hundumaa akkuma kanatti dhiibootti hin deeminitiin wantoonni jireenya keessi salphisan keessaa ganama akka kaateen waan ta'e hojjechuu bari. Inni gara biraan wantoonni hojii jireenya keenya nuuf salphisan keessaa inni tokko jireenya kee keessatti waan hin dagatamne tokko yookiin bakka bashannanaa ta'uu danda'a yookiin waan hin dagatamne wanta yeroo hundumaa deddeebitee yaadan tokko achitti yeroo dabarsi. Bishaan daakuudha yoo ta'e iddoo geeddarachuudha yoo ta'e cidha namoota wajjin deemuudha yoo ta'e laabrarii ooluudha yoo ta'e iddoo seenaa ta'e iddoo hin dagatamne tokko achitti waan tokko hojjedhu yookaan achitti yeroo kee dabarsi. Inni gara biraa yeroo mara jireenya keenya waan si salphisan keessaa mi'a mana kee keessaa iddoo kitaabni kee taa'u iddoo ciisa keetii iddoo itti wantoota garaagaraa hojjettu jijjiiri. Si salphisu jireenya kee si salphisu jireenya baasitee baay'ee ulfaatee akkuma yeroo dafqitee dadhabdee shaaworii yeroo galtu dhaqni kee si salphatu mi'a mana kee keessaa jijjiiri. Iddoo ciisa kee jijjiiri akkaataa ciisa kee jijjiiri akkaataa uffannaa kee jijjiiri uffata uffattu jijjiiri. Isaan kun akka jireenyi keenya si salphatu siinuu gochuu warra danda'an keessaa isa muraasa. Inni dhumaa inni nani dubbadhee xumuru yookiin sitti musigoorsuma inni qabeenya kee to'adhu. Kana yeroo jedhu guyyaatti galee ammamiin argadhaa baasii ammamiin baasaa jedhiitii yeroodhaan qabeenya qabdu haa xiqqaatu haa guddatu to'achuu bari.
Isaan kana warra nama sitti beekan. Kana jechuunis guyyaatti waan si galateeffachiisu waan galateeffannaaf si godhu sadi barreessin jedhem ni lammaffaan torbeetti waan tokko diduu bari ijechuu bari waan kaleessa gochaa turte sana didi kan biraatti jijjiiruu bari inni gara biraa irribaa akka kaateen wakki ispoortii hojjedhu wayi kitaaba dubbisi wantoota gochuudhaan maltu hojjedhu isaan kun warra jireenya kee sii salphisan keessaa warra muraasa. Inni gara biraan mi'a mana kee keessa jireenya mana kee keessa jijjiiri. Isa dhumaa kanan si gorsa jedhu qabeenya kee to'achuu bari. Siin jedhee si gorsa yoo isaan kana akka salphaatti hojiirra oolchuu dandeesse jireenyi sii salphachaa deema jireenya kee fooyyeffachaa deemta boru ofirra haftee nama gorsu nama eebba ta'u taata barumsa biraan deebinee itti dhufna. Shalom.